ibsa. Egaa isinitti himaa kadhadhaa isiniif hin kennamaa, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamaa, kan kadhatu hundinuu fudhataa, kan barbaadu isin argata, balbala kan rukutuufis hin banamaa. Ameen. Waaqayyo sagalee isaa akka nu ibsuuf hin kadhanna. Ol hojjettee teessoo kee irra kan jirtu, lafti kun ejjeta faana keetii, samiin teessoo keetii. Duumessi konkolaataa keetii, ilmaan namootaa mi'a godii kee qodaa galataa keetii. Teessoo irratti kabajamtee ifa guddaa dinqisiisaan marfamtee kan jirtu. Suuta jettee deemta, jabaan kam sin dursu. Dadhabaa fakkaatta, baroota keessatti hojii hojjettu, libsuu ijaatti waan hundumaa wal qixxeessita. Nama qofaa deemu fakkaatta, addunyaa mara kana koree malee bulchita. Teessoo ulfina kee irratti kabaja siin jennaa yaa Waaqayyoo, maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Maqaan kee addunyaa mara kana hoogganee jira, maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Guyyaan har'aa guyyaa addaati. Akkuma jennu barattoota baay'ee yookaas obboloota baay'eetu gara maaddii Gooftaatti dabalame. Baga gammaddan isiniin jedha waldaa kanaanii. Naahimiyaas yoo laallee, hojii ergamootaas yoo laallee, Luqaasiinis yoo laallee waa'ee kadhannaati kan inni dubbatu. Kanaaf isa Luqaas kana keessaa fudhadheen waa'ee kadhannaa kanarratti amma Waaqayyoo keessa koo kaa'ee dubbadha. Luqaas kana kan barreesse Luqaas akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dhugaa nutti ba'a. Luqaas boqonnaa 1:4 irraa arganna. Kan inni barreesseef Teefiloos akka ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 1:2 dubbifneen arganna. Luqaas kun immoo ogeessaa yookaas abbaa qorichaa akka ta'e Qolaasaas boqonnaa 1:14 irraa arganna. Abbaa qorichaati. Akkasuma Luqaas kun Phaawulos wajjin hidhataa hojii Waaqayyoo yookaas hojjetaa akka ture Macaafni Qulqulluun dhugaa nutti ba'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 16:10, boqonnaa 20:6, boqonnaa 27:1-2 irraati hojii Phaawulos wajjin hidhata hojii akka ta'e dubbata. Kanaaf namni hojii Waaqayyoo hojjetu yoo kadhateef yoo dubbate duwwaadha jechuudha kan inni hojii Waaqayyoo hojjetu. Gara kutaa keenyaatti yoo deebine namni kadhate immoo fudhataa jedha. Kadhannaa inni jedhu kun karaa ittiin Waaqayyoo wajjin yookaas namni uumaa isaa wajjin yookaas Waaqayyoo abbaa isaa wajjin kan inni ittiin haasa'u daandiidha jedhu. Mana tokkooti kaanee tokko gara isa tokko, mandara tokko kaanee gara isa tokko, magaalaa tokko kaanee gara isa tokko kan inni ittiin dhannu karaadha. Karaan kunis immoo yookaas gaaffii qabaa, yookaas dheerateera, yookaas guyyaa fudhataa, yookaas immoo rakkina ulfaataa keessatti nama mudata yeroo karaa kana keessatti adeemu. Kanaaf kadhannaan immoo karaa ittiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaas Waaqayyo Abbaa wajjin haasofnu waan ta'eef, kadhati kunis immoo akkuma kanaa takka deebii tura, takka achi keessatti lolli baay'ata, takka immoo rakkina ulfaataatu namatti dhufa. Namni gara waa uumaa isaa kanaa gara Waaqayyoo yeroo dhufu haala mijataa yookaas immoo calluma jedhee dhufa miti, yookaan dhukkubsatee rakkatee gaaffii guddaa keessa yookaas lola baay'ee wallaansoo baay'ee keessa darbeetu gara isa furmaata ta'u gara Waaqayyoo kanatti deebi'eetu Waaqayyoon kadhata. Karaa yommuu jennu immoo karaan suuta jedhanii adeeman jira, karaan gad jedhanii adeeman jira, karaan cinaacha kennanii darban jira, karaan sassaabbatanii darbanis jira. Akkuma kanaa karaan kadhannaa inni jennu kuni karaan suuta jennee gara Waaqayyootti dhiyaannu, karaan immoo yaada keenya sassaabannee cinaachaan gara Waaqayyootti sinnu, karaan immoo suuta jennee waan hundumaa sassaabannee fuula Waaqayyootti gurrannudha. Kun hundumtuu immoo karaa ittiin waa tokkotti darbinudha. Kadhannaan inni jennu kuni yeroo jennu kadhannaan suuta jennee waan hundumaatti gurrannee Waaqayyootti galla. Kadhannaan immoo gadi jennee waanummaa keenya eenyummaa keenya kana gara
kadhannu Waaqayyo teessoorraa deebiin laata deebisii balaatu. Kanaafi kadhati gurmuudhaan jira, baay'inaan jira, nama tokkoon jira. Amantiin kamiyyuun kadhata, inni kaan mukatti kadhata, inni kaan tulluutti, inni kaan malkaatti, inni kaan dachee, inni kaan yaa Waaqi jedha, inni kaan yaa tulluu jedha, inni kaan yaa dachee jedha, inni kaan yaa malkaa jedha. Ilmaan Waaqayyoo garuu yaa Waaqi jedha. Waaqayyo nu dhagaa, Waaqayyo siif argamu. Kanaafi maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhatu kiristaanonni. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin kadhatu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhachuun immoo hiika mataa isaa yookaan gahee mataa isaatii qaba. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin kadhachuun tokko aboo Kiristoos Yesuus qabu mul'isuudha. Aboo inni qabu immoo waan hundumaa ol ta'uu isaa argina. Yaa Abbaa isa Waaqarra jiraattuu jedhaa kadhadhaa kan inni jedheef waan hundumaa irratti aboo akka inni qabu mul'isa. Inni lammaffaan ulfina keenyarra ulfinni Kiristoos akka caalu, ulfina keenyarra beekumsi Kiristoos akka caalu, dandeettii keenyarra dandeettii Kiristoos akka caalu mul'isuudhaaf maqaa Kiristoos Yesuus kanaan kadhanna. Inni sadaffaan gooftummaa fayyisuu, aboo fayyisuu, dandeettii fayyisuu Kiristoos Yesuus qabu kana mul'isuudhaaf maqaa Kiristoos Yesuusiin kadhanna. Maqaa biraatiinis maqaa biraan fayyinni hin jiru. Maqaa Kiristoos Yesuus Waaqa jalatti lafa jalattis kan kenname isa qofa jedha. Kanaaf maqaa Waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhachuun keenya hiika mataa isaatii qaba. Kanaaf yaa dachee jechuun raafnee, yaa tulluu jechuun raafnee, yaa malkaa jechuun raafnee, yaa Yesuus kan nuyi jennu hiika mataa isaatii qaba. Waaqayyo ulfaatu. Agalateeffamu waaqnarraan nu ga'e bara keenya guutuu isan nu danda'e har'a ga'uu keenyaaf galata galchina hundumtu wal geenye kottaa ililchina. Gooftaa isa nu uume ofiisaatti fakkeessee samii tubaa malee jechee kan harkisee jalqabaa fi dhumaa gonka kan hin qabne mo'aa baraa baraa barrirraan darbine. Waajalaan dhokatu waan hundumaa beeka uumamoota isaatiif ni qabaama keeka alfaa oomigaadha bakka hundaa jiraata addunyaa guutummaa barruu isaatti baata addunyaa guutummaa barruu isaatti baata. Ogummaa adda ta'een samiif lafa uume dukkanni callabboon ifa ta'ee argame tabba dachaa godhee kan dachaa ol kaasu abbaa taayitaatii hundaa kan taasisu. Warra diina keenyaa yaaddoo wawwaachise summii daawwaan qabne isaaniin nyaachise inni waaqeffannu waaqa salphaa miti. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa galataati. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa galataati. Loltoota jajjaboo warra humna qaban jagna kanneen ta'an sonaan kan baay'atan moo'icha arganneerraa diina keenya irratti maal isaaf kenninu gatii oolmaa isaatii. Meeshaa lolaan baannu albee luqqifannu konkolaataan qabnu fardootaan fe'annu Waaqni Israa'el nuuf gimbii jabaadha goota goota caalu hundaa danda'aadha.
ammani urgoofte shittooti ifattee dhufte. Nama Waaqayyoo Raajii Abrahaam Dhibbisaa Abbaa Mul'ataa Waldichaa adda dibannisaa meeshaa isaa godhate Waaqayyoo to'atee dhukkubsataa baay'ee ittiin wallaannate dhukkubsataa baay'ee ittiin wallaannate. Yeroo saansaa godhee waldaatti argamee akka Dookteriitti dhukkubsataa akkamee madaa irraa dhiqee harka isaan sukkuumee fayyisuu Waaqayyoos ni mirkaneeffame fayyisuu Waaqayyoos ni mirkaneeffame. Ijoollee lafa gabaa addaggee dargaggoo walitti nu qabee waldaan ifa najjoo innee nu barsiise amantii cimfannaa guyyaan har'aa kun guyyaa eebba keenya guyyaan har'aa kun guyyaa eebba keenya. Suusee waaqan beekne baattoo sigaaraa caatii xexabbee garaatiiraa uustii kan akka jiraatti buutuu boorsaa namaa gaattuu sambiillee harmootii kanneentu nama ta'e harka rukutaa mataa irratti. Akka godookonee aarsuun sigaaraa bilisa baatani gufuun caatii jala caatiin inni nyaa'u sukkaaraaf looziidha biyyi lafaa egaa isinii firmiidha biyyi lafaa egaa isinii firmiidha. Inni kaan ni keessummeessa baay'ifatee inni kaan gaaddii ta'e qalbii isaa jijjiirrate inni kaan inni faarfataa isheen faarfatu seenaa isaa jijjiirame namni kaleessaa hattu. Walaloon koo kuni na jalaa bushaa'e maaliif beektuu sababni isaa ashaboon minaa'e kan na barsiifate Yesuus ogeessa yoo isinitti tole illee na geggeessa. ወንጌል ያሸንፋል፣ ወንጌል ይታደጋል፣ ወንጌል ሰው ያደርጋል፣ ወንጌል ይለውጣል፣ ወንጌል ያሸንፋል፣ ወንጌል ይታደጋል፣ ወንጌል ሰው ያደርጋል፣ ወንጌል ይለውጣል፣ ወንጌልን ይዞ የምን መፍራት ተናገር እንጂ ላልሰማው ቤተ ወንጌልን ይዞ የለም የኋላ በየት ነው እንጂ ከኢየሱስ ጋር የምስራችን እየሰበከ በሽተኞችን እየፈወሰ Dubbii ayyaana isaatti guddachaa kadhatatti cimsanii walatti jiraattan hundumaatti amantii waldaa kana keessa jiraachuudhaaf beekumsa keessanii humna keessaniin gooftaadhaaf hojjechuudhaaf waadaa hin galtuune. ያድናል ብዬ እናገራለሁ፣ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ? እድሜ ዘመኔ እናገራለሁ። ያድናል ብዬ እናገራለሁ፣ ገጠር ከተማ ሰውን ማለንደሙ waaqayyo abbaa kan ilma isaa kana fudhadhu isin irratti argu isin bira sataa'u baroo baraan ameen. ያድናል ብዬ እናገራለሁ፣ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ? እድሜ ዘመኔ መስለን የሚችል ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት አፍራለሁ? እኔ ዘመኔ አየርና በደሞይ
Yota Cantena Falai, Tokana Koya Makalai, Jesus Sultan Togeto, Ogeti Kalo, Jesus Agodaya, I saw you holy, yes, I saw you, presence, TC. Tingkalan na kayo. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo gooftaa bara baraa bishaanii fafuraan uumama haaraa ta'uu kan isaan abdachiiftee hojjettoota kee kanaan cubbuun keessan isiniif haafuu isaaniin jedhii isa jabeessuu afur qulqulluudhaan isa gargar hin cinne kennaa yaada keerraa guyyaatti akka isaaniif dabaltuuf akka isaan jabeessuuf si kadhannaa. Ogummaa hubannaa afuraa gorsaaf dandeettii afuraa beekumsa afuraaf Waaqayyoon sodaachuu ammaaf barma baraan isaaniif haa ta'u maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Jesus, I go die.